naka Nindima Biyya feetiin naka Gaara feetiin baha Laga feetiin ciha Deebi'ee arguudha ija kee bareeda Si wajjin dabarsu jiruutii hunda Si wajjin dabarsu jiruutii hunda Jalato ke garam maliada natimi jalato ke garam maliada usul jalanu mafjirana ada jabadu hiriyato usana jiranu amanti jalalan atina egin amanti jalalan Abdin haege Nindima Biyya feetiin naka Nindima Biyya feetiin naka Gaara feetiin baha Laga feetiin ciha Deebi'ee arguudha ija kee bareeda Si wajjin dabarsu jiruutii hunda Si wajjin dabarsu Adus inti batus wanu makiniada Adus inti batus wanu makiniada Ujijia argus jalalakin ada Bona fikan arfasa fi birra يدلون فتن جاللة درا يدلون فتن جاللة درا Nindima Biyya feetiin naka Nindima Biyya feetiin naka Gaara feetiin baha Laga feetiin ciha Deebi'ee arguudha ija kee bareeda Si wajjin dabarsu jiruutii hunda Si wajjin dabarsu Gurbaa cimaa gurbaa xiqqaa umriin aldareejii ta'e ni beektu bara darbellee eebba gabaabaa dorgomsiisnee gurbaa moo'eedha ammas akka asaayimentiitti geerarsa gabaabaa akka barreessuuf guyyaa lama dura asaayimentiitti itti kenneen geerarsa bareedaa wayii nu qopheessee jira callisnee haamilee guddaadhaan gurbaa kana akka geeffannu akka isarraayis waa barannu abdiin qabaa amma garuma isaattan isin dabarsaa geerarsa bareedaa Oromoo kana kan nu qopheessu Muaz Abdussalam haamilee guddaan gara waltajjiitti naaf affeera Muaz Waaqa jechuun anundaa nama jechuun lafa jechuun anundaa gurraacha garaa garbaa leemoo garaa taayilaa si kadhanna nu dhageettu nu awwaad ka gadi nu hanqaad ka olii nu hanqaad ka jidduu lamaanii achuma nu hanqaad gadaan nagaa
namni nagaa lafti nagaa qophiin nagaa geerargeerna nyaan jettu geerargeerna nyaan jettu silas geeraruun dhiisu silas geeraruun dhiisu anuu boqadheen ciisu anuu geerareen ciisu gara anuu narraffisu hamman quuqaa koo ibsu hamman quuqaa koo ibsu mee xiqqoo nan geeraraa isin ittiin bohaaraa yaa ummata Oromoo yaa ummata Oromoo meeqas dabarsineerra akka rabbiif jiraanne kunoo har'a geenyeerra kunoo har'a geenyeerra qophii afaan saayineerra kunoo har'a geenyeerra qophii afaan saayineerra hundi keessa weelkaami biyyoota adda addaa irra warra dheebonnee jirurraa warra raanii akka calee ciccinte gargar adda facaane akka calee ciccinte gargar adda facaane gargar adda facaane guyyoon har'aa keessanii haaloo doktor Baqqalaa baga ittiin geessanii abbootii fi hawwanii qeerroo fi qarreeni baga asitti argamtan ibaajee hedduudha baga har'a of qoltan baga har'a of qoltan siiroo simaatatanii akka ijoollee zamana maaliif hin taphattanii ani baay'ee naasa'uu hamileella hin qabu hayyootaaf beekaa meeqa osoo biraa qabu osoo biraa qabu osoo biraa qabu koreewwan komaniti abbootiiwwan amantii haadha siinqeef artistii hundi keessan weelkaami rabbi manuuf kadhadhaa nuti ilmaan keessanii baay'ee haasa'uun fedhu nagaatti naaf jiraadha waan biraas dhaamsan qabu maala wal jabeeffadha maala wal jabeeffadha maala wal jabeeffadha numatu waliif bira jedhaa wal jajjabeessa abshir arasiif jira yaa Oromoolee lallaan yaa Oromoolee lallaan yaa kan biyya oollaa bakka nagaa naaf oola nagaan mana naaf gala nagaan mana naaf gala nagaa mana naaf gala barreessaan geerarsicha ammu Aziim jedhama yoo balleessa immoo naaf tolchaa dhiifama. Amma kennaa kana Muhammad Ahmadi fi obbo Tasfaayeen Dr. Baqqalaadhaaf nuuf kennu. Hierna, het is niet alleen een documentaire, maar ze hebben ook een soort een kleine boekje voor geschreven. Ze gaan dit als een gift aan Dr. Baqqala geven. Dibba shantam Aminoo dibba saddeetiif shantam Dammaqsaa shantama dibba sagalirra jira Ambasseen shantama jedhee dibba sagalii shantamarra jirra Abbuu shantama dabaleera kuma tokkorra jirra kuma tokko Abbuudhaaf tokko kuma tokkoo fi 75 Timii Oromoo irraa 25 nuufuudha Timii Oromoo Awan Akora Maastricht shantama dabaleera. Maastricht shantama dabaleera kum tokkoo fi 125 Mahdi ani kan hafeeti dabalee kum tokkoo fi 500 nin fudhadha kan ana booda dhufu garuu haga ani itti dabale kana ol dabalee yoo ka fudhatu taate koottuu jedhe
Yoo dabaluu baate kan maadii ta'a 1,500. Dammaqsaan dhibba 1225 irra jira. Dammaqsaan dhibba. Oromoo Maastrikt tokko. Lama. Haye maadiin dhibba 5. Yoo dhibba 5 ol dabaltee hin fudhatin maadii fudhatee galan. Maadii dhibba 5 dabale. Maadii garana kootume. Asii lakki maadiin hin galatuuni mari'ataa jirra. Mari'achaa jirra noobsa jedha. Maadiif tokko. Maadiif tokko. Maadii ofii dhiistaadha. Hindiftu? Hindhiisu jedheera maadii. Namni fudhatu 500 takka yoo kafale. Ani yeroo 500 dabaleemi. Namni 500 takka kafale fudhachuu hin danda'a. Maadii fi tokko 500 kafale maadii. Simbirti gola qabdii gola keessattuu gollichoo qabdi jedhan. Dooktar Baqqalaan manni isaanii Maastrikt. Saddeet 25 irra jira. Samboonaan 500 fi 10 dabalee jira. Oromoo Maastriktiif lama. Oromoo Maastriktiif lama. Oromoo Maastriktiif. Mahdiin hin ta'u 550 ammallee ni dabalaa jedhe irratti. 2,885 irra jirra. Mahdiidhaaf tokko. Mahdiidhaaf lama. Mahdiidhaaf sadii. Kennaa kana Dr. Baqqalaan kabajaadhaan Mahdiidhaaf nufaa kennanii. Namoonni hedduun fagoo irraa waan dhufanii jiranii fi Dr. Baqqalaadhaaf kennaa qopheessinee jirra. Fagoo irraa waan dhufnuuf noof kolchaa kennaa kana nurraa kabajaadhaan nurraa haa fudhatanii jedhanii jiranii. Obbo Abbaadillaa obbo Kumsatti nuu filatanii Dr. Baqqalaa gara na fuuldura siqaatii kabajaadhaan ilma keessanii irraa kennaa nuu fudhadha. Kan hafe kan addee maree illee jira. Addee mareenis fuulduratti nu siqaa. Addee adiitu obbo Abbaadillaatti nuuf kenna. Kumsa yoo ook precies hetzelfde doen voor addee maree. Hawwanii fi dubartoonni hawaasa Oromoo Nederland ulfaadhaa galatooma. Kumsa hartelijk dank. Hedduu galatooma ulfaadhaa. Hawwan Oromoo ulfaadhaa galatooma. Akka hawaasa Oromootti gahee kana guddaa waan hagana gochuu keessaniif hundi keessanuu ulfaadhaa galatooma. Obbo Abbaadillaa kabajaadhaan teessumatti nu deebi'a. Kumsaan an akka ilmaatti yaada xiqqoon qabaa. Meenarraa kabajaadhaan dhageeffadhaa jedhee kumsaadhaaf carraa kennina. Lieve pap, pensioen, wat betekent dat? Een moment waar je letterlijk naartoe werkt.
Het stoppen met vroeg opstaan, het haasten, druk maken of je werk kunt afkrijgen. Voor jou betekent het denk ik ook het laten gaan van een passie. Want je beroep als dokter is meer dan voor jou dan alleen werk. Het helpen van mensen die het nodig hebben, fysiek, mentaal is wat jou drijft. Het openen van je eigen praktijk, ruim 20 jaar geleden, was natuurlijk een kroon op je carrière. De manier waarop je het bedrijf hebt opgebouwd laat zien hoe goed je in het werk bent. Dat blijkt met name uit hoe al je patiënten trouw zijn aan jou als huisarts, maar ook vooral als luisterend oor en als hun adviseur. Hetgeen wat voor mij als zoon het meest indrukwekkend is, gaat overigens nog verder terug in de tijd. De manier waarop je vanuit Oromia hier in het Nederlands medicijnen bent gaan studeren, om vervolgens als arts te gaan werken, tuigt van een oneindig doorzettingsvermogen en optimisme. Dat zijn voor mij ook als zoon de sleutelwoorden als ik aan jou denk. Doorzettingsvermogen en optimisme. Een beter voorbeeld had ik niet kunnen wensen. Ja. Deze woorden zijn ook een mooie brug naar een andere passie van jou. Een passie waarvan je nooit met pensioen zult gaan. Uiteraard heb ik het over jouw echte levenswerk. Iedereen is hier vandaag denk ik om samen met jou je pensioen te vieren. En vooral denk ik om jou te bedanken voor alle tijd, moeite en risico's die je hebt gestoken in het vechten voor jouw mensen, onze mensen. Niet alleen de Oromo's in Oromia, maar ook in Nederland en over de hele wereld. Ik hoop dat je tijdens je pensioen in staat zult zijn om je doelen te bereiken. Alhoewel het soms voelt alsof die doelen onbereikbaar zijn, weet ik zeker dat je nooit zult opgeven. Tegelijkertijd hoop ik ook dat je de ruimte zult nemen om jezelf te rusten te kunnen. 1 of 2 minuten. Samen met Marie, samen met ons, meer van de mooie dingen zoals het Limburgse Heuvelland waar je zoveel van geniet. In ieder geval wens ik je namens Wanti, Roos, Marie, de hele familie nog heel veel geluk en gezondheid toe in de komende jaren. En ik hoop dat we samen nog heel veel mooie momenten zullen meemaken. En als finale woorden wil ik graag iedereen die hier aanwezig is vandaag bedanken. En met name degenen die hebben bijgedragen aan deze viering speciaal voor elkaar. Ontzettend bedankt. Komsa, misschien heeft de vader ook iets heel kort te zeggen. Dan geef ik hem even tijd en dan kan hij misschien nog iets zeggen. Abandil no Dr. Bakarani stari yani ilmi isaa ibsatani akka ilmaatti gahee akkamii jiruuf jireenya isaa keessatti akka taphate akka ta'anii abbaa akkamii akka ta'an yaada gabaabaa ibsatanii achirratti immoo abbaan yaada yoo qabaatan xiqqoo Dr. Bakaraadhaaf yeroo kennina. Dr. Bakaraa nu gabaabsaati sekendii 30 keessatti yaada gabaabduu yoo qabaatan carraa isiniif kenna. Isin ilmaan koos hawaasa koos manaa bu'aati malee kannaa godhan taale ijoolleen koo gaafa dhalatanii damaannaan kaasu kumsaa harka mirgaatti qabadhee harka bitaatti digirii doktorummaa fudhadhee kutaan koo kuni kumsaa na wajjiniin yeroo gabaabaa irraa gabaabsee kaan hawaasadha kaan hojii kootii dabarsu hundumaa dadanda'anii addaas gahanii hadhamoo kunuuntoo abbaan isaa soosummaa galuutti lubbuu kan hin jedhu baay'ee gammada kumsaa baay'ee galatoominedha waan abbaa keetii akkas gabaabsitee nu himudha baay'ee galatoominedha hawaasaa koo fuulduratti. Yeah.
Hikas komme, Arsen komme, Jimma komme, Inu komme, Wallo komme, Jimma komme, Bora komme, Guji komme. Jimma come, Wallo come, Guji come, Wallo come, Guji come, Wallo come. warri kennaa dhuunfaa qabdani gara duubaatti nu deebi'aa kanatti kennaa amma kenname kanatti aansee warra maastriktitti akka afooshaatti jiranii achitti aansee immoo community Oromoo Belgiumitti jira achitti aansee immoo warri kennaa dhuunfaa qabdan tokko tokkoon dhuftanii akka kennitan kabajaan isin gaafannaa obsaan nu eeggadha. Kanatti aansee immoo warri maastrikt kennaa dhuunfaa osoo hin taane kennaa akka afooshaa maastriktitti kennuu barbaadan amma carraas ni kenna. Dura mee dubartootaaf carraa kennina Aadde Hadiyaan kennaa isaaniif kennuu dandeessu kenniifi Aadde Hadiyaan Dr. Baqqalaa fi Aadde Mareedhaa nuuf kennu Aadde Hadiyaa ulfaadhu galatoomi. Itti aansee immoo awwal lamaanuu kennaa keessan akka nuuf kenna kennaa keessan nuuf kennaa fi Gaadisee. Okay. Dane, yoo taane ta'e hafu baay'ee Dasu. Wagane. Dasuu fi Tasfaayee wajjini. Si Dasuu Tasfaayee mee isa dubbisaanii. Itti qophaa'ee dhufee jira waan ta'eef. Tasfaayee eenyu. Awwal. Surreellee itti gootanii reemma. Community bakka bu'ee kan kennu yaayyaadha obbo Mulugeetaan immoo kabajaan irraa fuudhaniitti nu uwwisu achitti aansee immoo dubartoota bakka bu'anii Aadde Gaaddisee jiru amma kennaa keessan community Belgium kennaa keessan kennuufii dandeessanii. Community Belgium taane duniyaanis kennaa qabdi. Mee community Belgiumiif fagoo irraa dhufanii kabajaa Dr. Baqqalaatiif dhufanii hamilee kennaafi mee. Community Belgiumiif hamilee kennaafi. Community Belgiumiif hamilee. Kana taatee Aadde Duniyaan kennaa qabdu bitanii dhiyeessuu dandeessaa.
Dr. Baqqalaa karaa kanaan akka lafa hawaasa keenyaatti akka buleessaatti guddaan si galateeffadha. Baay'ee si jaalladha. Dabaa namaa buleessa qabeessa nama kooree nama koorsu biyya ormaa kanatti koorsitee of koorsitee hawaasa Oromoo koorsitee hunda keenyaa koorsitee guddaa galatoomi. Baay'ee si jaalladha. Baay'ee ni kabajasii qaba. Walolotti dubbisuudhaaf yeroon arganne gaafa yeroo qabdu manatti dubbifta. Haaddu qophii isaas akkuma kennaatti sobinii wajjiisii kenna. Dhumarratti afaan Ingiliffaatiin at the back of every successful man there is a strong woman. Afaan Oromootti ishee qabu nama milkaa'e duuba dubartii jabduutu jira jedhu. Adde maree lafannarra ga'eetii iddoo kabajaa kana taa'eetu hunda keenya nu kabachiise. Sutuu isaa wajjiniti harka isaa qabeetii jabeessee as geesse. Atillee guddoo galatoomi. Obbolulessaadha. Obbolulessa carraan keessanii kennaa keessan dhiyeessaa fi Dr. Baqqalaa kennaa kabajaa irraa fudhata. Hedduu galatoo. Jiraata. Obbolulessaadhaa fi maayikiroofoonii kennaa seenaa dargaggummaa isaanii gaafa barattoota turan waliin qaban suuraadhaan qabanii mee obbolulessaan haa ibsanii. Yeroo raashaa dhaqnus alma tokko dhaqne eddee tokkos turre ijaarsa Oromoo barnoota Oromoo ijaarree isuma akka inni yaadatuufan kana fideefi kanuma galatoomaa. Akkuma akka isin galma kanatti Amiin Hussein dhiyeessitan immoo isinumaa fi dhiisaa Amiin Hussein gara waltajjiitti keekiinis immoo gara waltajjiitti Amiin Hussein laayiv muuziqaa nu taphataa Dr. Baqqalaanii fi Aadde Mareen keekii nuuf muranii jechuudha.
Alamiya shamare shamare Kotara mare sure nama kabdo male Alamiya shamare shamare Kotara mare sure nama kabdo male Alamiya shamare kalesa kaleke Alamiya shamare nafori dimisa Alamiya shamare kalesa tandame Alamiya shamare mukweni tarbarsa Alamiya shamare sobushenete Alamiya shamare chokale propursa Alamiya shamare namiri amite Alamiya shamare ukama propursa Alamiya shamare shamare Kotara mare sure nama kabdo male Kule kule mano, tata wali kule kule mano, kotu kule kule mano, kotu kule kule mano, kotu kule kule mano. Tita kule kule mano, yate kule kule mano, yate kule kule mano, yate kule kule mano. Hey!